Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baruftuu har'a kan waliin ilaallu maatimaatiksii kutaa salgaffaa unit 5 fi introduction to trigonometry kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. By the end of this unit you will be able to jedha erga unity kana xumurtanii booda wanti isin baruu qabdan asirratti isiniif kaa'eeti jira. Boqonnaa kana erga xumurtanii booda kana ibsuu danda'uudha qabdu jechuudha. Isaas keessatti barreeffame kana baruun dirqama ta'a jechuudha. Boqonnaan kun toopikoota gurguddoo lama kan inni qabu. Toopikoonni kunis 5.1 revision on right angled triangle kan jedhudha. 5.2 immoo trigonometric ratio kan jedhu. Isaan kana hundumasaa kan waliin ilaalu ta'a jechuudha toopikoota kana. Introduction maal jedha? You have already studied about triangles, in particular right angle triangles in your early classes. Maal jedha? Why triangle kusumallee in particular right angle triangle kutaa gadi keessatti barattaniitu jirtu jedha. In this unit, you will be learn the relationship between angles and side of right angle triangles. Boqonnaa kana keessatti immoo hariiroo angilii fi saayidii kan right angle triangle barattu isiniin jedha. Walumaan kan ilaalu ta'a jechuudha. 5.1 revision on right angle triangles jedha. Definition 5.1 right angle triangle maal akka ta'e waliin ilaalaa jechuudha. A right angle triangle is a type of triangle that has one of its angles equal to 90 degree. Maal jedha? Rogsadee kofa sirrii jechuun gosa rogsadee ta'ee angiliin isaa tokko kan digirii 90 safarudha jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan figure 5.1 irratti angiliin isaa tokko yookiin kofti isaa tokko digirii 90 safara. Kun akkuma asirratti argitan inni kun asitti digirii 90 safara bakka kanatti jechuudha. Kun bakka kanatti digirii 90 kan inni safaru. Mallattoo kana fayyadamuu qabdu jechuudha. Mallattoo ishii kana fayyadamuu qabdu digirii 90 yeroo safaru mallattoo ishii kana fayyadamtu. Asitti gaa kun right angle triangle jennaan jechuudha. Alifi kofti isaa tokko digirii 90 waan safaruuf jechuudha triangleen kun. The opposite side to the right angle is called hypotenuse. Ega opposite side right angle maal jenneeti waamna? Hypotenuse jenneeti kan nuti waamnu. Hypotenuse ishii kam ta'a? Side ishii kana ta'a. Side kun ishii kana h dhaan barreeffamte kun h dhaan ishiin barreeffamte kun hypotenuse bakka buute jechuudha. Sidein A dhaa ka'ee C bira ga'u kun maal jenneeti waamna? Hypotenuse jenneeti waamna. Akkuma argitan fuuldura eenyutti argama? Fuuldura digirii 90 safaruu kanatti kan inni argamu. Digirii 90 kan safaru kun asitti digirii 90 safara. Asitti digirii 90 safara. Digirii 90 fuuldura isaa kan jiru eenyudha? Hypotenuse dha jechuudha. Fuuldura digirii 90 kana eenyutu jira? Hypotenuse dha. Side hypotenuse kana dha jechuudha. Maalifi kofa digirii 90 safaru kana kan qadaadee jiru yookiin immoo kan haguugee jiru eenyudha? Hypotenuse dha jechuudha. Kun akkuma argitan hypotenuse tu kan kofa kana qadaadeeti jiru yookiin haguugee jiru eenyudha? Hypotenuse dha jechuudha. The relationship among the three sides is b square plus p square equal to h square. Relationship isaanii sideota asirratti arginu kana jechuudha. Kan h, kan b, kan p relationship isaanii kanadha jechuudha. H square jechuun b square plus p square dha jechuudha. B square fi p square maal nu kenna? H square nu kenna. Kana jechuun Pythagoras theorem jechuudha. Example 1 immoo yeroo ilaallu
what is the sum of the maximum degree measure of the two interior angles other than the right angle? maal jedha asirratti asirraa ilaaluu dandeessu figure 5.1 kanarraa jechuudha. Asirratti hin kun degree 90 kan inni safaru. Warreen hafan kun immoo angiloonni warreen hafan kun immoo lamaan isaanii kun ida'amni isaa jechuudha walitti ida'amuudhaan meeqa nuu kennuu qabudha. Maximum degree isaanii meeqadha jedha. Maximum degree isaanii ida'amni isaanii jechuudha meeqa ta'uu qaba? Degree 90 ta'uu qaba. Maaliifi triangle kamiyyuu roksadeen kamiyyuu kofti isaa jechuudha. Kofti isaa walii galaa isaa jechuudha. Kofti isaa sadanuu meeqadha? 180. Kanaafuu asiigaa inni kun 90, inni kun degree 90 safaraa. Degree 90 erga ta'e meeqa tafe? 90 tafe. Kanaafuu kan isa kana, kan isaan kana lamaan jechuudha. Kan kofa isa kanaa fi kan kofa isa kanaa meeqa nuu kenna? 90 nuu kennuu qaba jechuudha dirqama. Kana jechuun asirraa yoo inni kun 45 ta'e jechuudha. Yoo inni kun 45 ta'e inni kun dirqama 45 ta'uu qaba. 45 degree ta'uu qaba. Yoo inni kun 30 ta'e immoo 30 ta'e jechuudha. 30 degree ta'e kun immoo meeqadha? 60 ta'uu qaba jechuudha. Maaliifi ida'amni isaa ida'amni kan kofa isa kanaa fi kan isa kanaa meeqa nuu kennuu qaba? 90 nuu kennuu qaba jechuudha. Kan lamaan isaanii. Asitti inni kun 90dha. Asitti inni kun 90 erga ta'e warreen hafan lamaan kunis 90 dirqama nuu kennuu qabu jechuudha. Maaliif roksadeen kofti isaa sadanuu jechuudha. Waliigalli isaa meeqadha? 180 degree waan safaruuf jechuudha. If one of the angles of a triangle is 90 degree and the other two are equal to 45h, what do you call such triangle? Maal jedha? Trianglein tokko angeliin isaa degree 90 kan safaru ta'ee warreen hafan jechuudha. Warreen hafan lamaan immoo 45 degree yoo safaran triangle sanaan maal jenneeti kan nuti waamnu jedha. Maal jenneeti waamna? Isosceles triangle jenneeti waamna. Kanaan maal jenneeti waamna? Figure 5.2 kanaan isosceles triangle jenneeti waamna. Asirratti kun degree 90 kan inni safaru. Bakki kuni warreen hafan lamaan kun immoo wal qixaadha. Isaan kun jechuudha. Meeqa safaru? 45 safaru. Kanaan maal jennaan jechuudha? Isosceles triangle jenneeti waamna jechuudha. Solution isaa akkuma argitan kunoo akkuma ndara isinitti hime kan isinitti himeen ture. Isinitti himeen ture. Bisillee akkasuma solution isaa asirraa ilaaluu dandeessu. Maal jenneeti waamna? Isosceles right angle triangle jenneeti waamna jechuudha. Note for right angle triangle we also have the following basic property. Warreen asitti barreeffamanii jiran kun isaan kun basic property right angle triangle jechuudha. One angle is always 90 degree or right angle jedha. Egaa right angle triangle warreen ta'an basic property isaati isaan kun isiniin jedheetan jira. Right angle triangle taanaan degree 90 angle isaa tokko safaruun dirqama ta'a jechuudha. Asirratti akkuma argitan asirratti kun isheen kun degree 90 kan inni safaru jechuudha. The opposite side to angle 90 degree is hypotenuse. Kana jechuun fuuldura right angle triangle kanatti kan argamu eenyudha? Hypotenuse dha. Fuuldura isaatti kan argamu eenyudha? Yookiin immoo kan isa haguugeetii jiru eenyudha? Angle kana kan haguugee jiru yookiin kan qadaadeetii jiru jechuudha. Angle right angle isa kana jechuudha.
right angle kana eenyudha hypotenuse jechuudha. Hypotenuse isa haguugeetii jira jechuudha. The hypotenuse is always the longest side. Hypotenuse yeroo hunda side isa guddaadha jechuudha. Kam caala hypotenuse inni kun jechuudha. H inni kun jechuudha. Isa kam caala P ni caala dheerinaani B ni caala jechuudha. The sum of the other two interior angle is equal to 90 degree. Each angle is acute. Kana jechuun gaa interior angle warreen jennu isaan kana jechuudha. Degree inni kun degree 90 kan safaru yoo ta'e interior angle kan jennu immoo kun isaan kana lamaan jechuudha. Isa kanaa fi isa kana jechuudha. Isaan kanaan interior angle jennaan. Kanaafuu interior angle kan walitti ilaanee meeqa nuu kennu qaba? 90 degree nuu kennu qaba jechuudha. Each angle is acute. Kanaafuu 90 darbuu hin danda'an jechuudha. Acute angle yeroo jennu gaa dhibba ta'uu hin danda'u, 120, 110 ta'uu hin danda'u. Maaliif 90 fi 90 gadi ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ilaaltan inni kun 90 degree yoo ta'e jechuudha. Isa kana jechuudha. 90 degree yoo ta'e isaan kun immoo 30 yoo ta'e inni kun immoo 60 ta'uu qaba jechuudha. Maaliif ida'amni kan isaan kana 90 ta'uu qaba jechuudha. Interior angle kan F kan A kana kofa A kanaa fi kofa kan C kana jechuudha. Ida'amni isaa 90 ta'uu qaba. Egaa right angle triangle gaafa jennu gaa kofa isaa isa kamiyyuu haa ta'u, kofa kan A kanaas haa ta'u, kan C kanaas, kan B kanaas haa ta'u, degree 90 hin darban jechuudha. Degree 90 hin darban kamiyyuu haa ta'u, right angle triangle waan ta'eef 90 tasumaallee hin darban jechuudha. The other two sides adjacent to the right angle are called base and perpendicular side. Egaa saayidoota lamatu jiru. Isaan kunis beezii fi ishiin kun B ishiin jennu kun beeziidha. Ishiin kun immoo P perpendicularidha jechuudha. Kanaafuu B is the base and P is perpendicular side. Beezii fi perpendicular side qaba jechuudha right angle triangle. If one of the angles is 90 degree and the other two angles are equal to 45 degree each, then the triangle is called an isosceles right angle triangle where the adjacent side to 90 degree are equal to in length. Asirratti akkuma dura isiniin jedhee isosceles right angle triangle kan jennu asirratti kofti lamni kan wal qixa ta'e jechuudha. Kana jechuun asirratti kofa A kana yeroo ilaaltan 45 degreedha. Inni kun 45 degreedha. Asirratti immoo inni kun degree meeqa safara? Degree 90 safara. Kana jechuun gaa yeroo kana yeroo wal qixa ta'u asii inni kun jechuudha. Adjacent side inni kun jechuudha. Side beezii fi perpendicular inni jennu jechuudha. Perpendicular inni jennu kun wal qixadha jechuudha. Side inni kunii fi inni kun wal qixadha jechuudha yeroo kanatti. Yeroo inni kun wal qixa 45 fi 45 yeroo ta'utti side inni kun maal ta'a? Inni kun lamaan wal qixa ta'a jechuudha. Wal qixa kan inni ta'u. Akkuma asirratti argitan mallattoo kana fayyadameeti jira. Mallattoo kun ishii kana fayyadameeti jira. Kana jechuun wal qixadha jechuudha saayidiin isaa. If B, P, and H are side of a right angle triangle as shown in above the figure, we can write a relationship using the Pythagoras theorem. That is B square plus P square equal to H. Egaa ishii kana yeroo ibsinu jechuudha. Ishii kana ibsuudhaaf ishii asirratti figarii kana ibsuudhaaf jechuudha.
Pythagoras theoremidhaan ibsuu dandeenya. Kana jechuun h square wal qixa b square plus p square. Kun maali? Pythagoras theoremidha. H square jechuun b square plus p square dha jechuudha. Kun Pythagoras theoremidha jechuudha. Kanaan ibsuu dandeessu. Example 2. Find the length of the missing side. Asirraa missing side barbaanna jechuudha. Kan x kana barbaanna. Kana Pythagoras theorem fayyadamuudhaan jechuudha. Asirratti ishiin kun base dha, ishiin kun perpendicular side dha, ishiin kun base side dha, ishiin kun jechuudha. Ishiin kun immoo perpendicular side dha, inni kun hypotenuse side dha. Kanaafuu h maal jenne? H square wal qixa b square plus p square jenneera. Kun Pythagoras theoremidha. Kanaafuu kan nuti qabnu h qabna akkasumallee p qabna. Kan nuti barbaannu b barbaanna jechuudha. Kanaafuu b jechuudha x bakka buufanneeti hojjenna jechuudha. Amma kanaafuu x square plus asammoo ishiin kun p dha mitire? p immoo meeqadha? 4 dha. Kanaafuu 4 square jenna jechuudha. 4 square equal to h immoo meeqadha? 6 jechuudha. 6 square jechuun immoo 36 jechuudha. Kanaafuu maal goona? x square jenna. x square 36 hir'isu ni kun immoo meeqadha? Asiis yeroo dabarsan negatiivaan darba 16 jechuudha. 16 meeqa ta'a? Kana yeroo irraa dhuftan x square wal qixa maal ta'a? 20 ta'a. X square kanaafuu x square wal qixa 20 argatee gama lamaaniin raadikaala jala galchina. Square balleeffachuuf jechuudha. Square kun raadikaalni balleessitiin x qobaatti hafa. Sana booda kana yeroo raadikaala jala baaftan maal ta'a? 2 radical of 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu asitti meeqa arganne? 2 radical of 5 dha jechuudha. Example 3. Find the length of an equilateral triangle ABC with length of 6 units. Maal jedha? Asitti equilateral triangle nu kenneeti jira. Equilateral triangle kanarraa h isaa barbaanna. H jechuun kun adda baaftu kana jechuudha. Kun ishii kana haaganni dheeratu barbaanna jechuudha. Asirratti equilateral triangle gaafa jennu saayidiin sadanuu kan wal qixa ta'e jechuudha. Saayidiin sadanuu isaayyuu kan wal qixa ta'e jechuudha. Asirraa h barbaanna jechuudha. H jechuun kun ishii kana height isaa barbaanna. H yeroo isiniin jedhu hypotenuse yoo ta'an height isaa dheerina isaa jechuudha. Dheerina isaa asii ol dheeratu kana kan nuti barbaannu. Malee hypotenuse jechuun miti. H yeroo isiniin jedhu hypotenuse jechuu kiyya miti. Hypotenusiin asitti isa kam ta'a jechuudha? Hypotenusiin 6 ta'a jechuudha. Kun asirratti yeroo ishii kana akkasiin adda baafnu jechuudha. Hypotenusii kan ta'u isa kanadha jechuudha. 6 kanadha jechuudha. Egaa nuti maal goona? Ishii kana ishiin kun qixa lamaanitti baafti jechuudha. Qixa lamaanitti baafti. Qixa lamaanitti yeroo baaftu asii inni kun 3 ta'a. Dheerinni isaa jechuudha. Asii inni kun 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan nuti qabnu amma triangle akkamiiti? Right angled triangle qabna jechuudha. Maaliif asitti digriin isaa digrii 90 safara bakka kanatti. Triangle akkamii qabna jechuudha amma? Triangle akkamii qabna? Triangle nuti qabnu triangle boca akkasii qabna jechuudha. Boca akkasii qabu qabna. Asirratti inni kun 3 dha. Kun ishii kana jechuudha. Asirratti 3 dheerata, inni kun immoo 6 dheerata. 6 unity dha. Asirratti h qabna. H yeroon isiniin jedhu dheerina isaa ta'uu taane hypotenuse dha. Asii hypotenuse qabna. Asii immoo base side qabna. Maal barbaanna? Perpendicular side barbaanna jechuudha. Asii p barbaanna. P jechuun immoo height bakka buuti. Dheerina asii ol inni dheeratu bakka buuti. Kanaafuu asirraa p barbaanna jechuudha. P yeroo barbaannu Pythagoras theoremidhaan yeroo barbaannu isaan kun asitti jechuudha. Pythagoras theoremidhaan yeroo barbaannu
p jechuun p square jechuun maal ta'a wal qixa 6 square hir'isuu 3 square ta'a. Kana jechuun maal gootu ishii kana jechuun Pythagoras theoremidha. Pythagoras theoremidha. Kanaafuu 6 square meeqa asirraa 6 square meeqa 36. p square wal qixa meeqa ta'a p square 36 hir'isuu 3 square meeqa 9 ta'a jechuudha. Kana yeroo irraa dhuftan meeqa argattu p square meeqa argattu p square 27 ta'a jechuudha. 27 p square 27 sana booda maal gootu gama lamaaniin p square wal qixa 27 yeroo ta'u gama lamaaniin raadikaala jala galchitu asii ni bada kuni square kun raadikaal ni balleessiti. Sana booda p wal qixa maal ta'a kun raadikaala jala yeroo ba'u 3 raadikaal of 3 ta'a jechuudha. 3 raadikaal of 3. Kanaafuu h inni kun jechuudha h dha haga a bira gahutti maal ta'a 3 raadikaal 3 ta'a jechuudha. Saayidiin isaa dheerina haga kana dheerataa jechuudha. Exercise 5.1 yeroo laallu find the value of x, express your answer in simplest radical form. Gatii x barbaanna jechuudha asirra. X kun akkuma argitan asirratti gatii x ti kan nuti barbaannu. Kan yeroo barbaannu maal fayyadamna Pythagoras theorem fayyadamuudhaan kan nuti barbaannu jechuudha. Asirra maal qabna hypotenuse side qabna. Hypotenuse side keenya 10 dha. Base side keenya immoo 5 dha. Pythagoras theorem maal jedha h square equal to b square plus p square jedha. Kanaafuu nuti maal qabna hypotenuse qabna base qabna. Kan nuti barbaannu p barbaanna jechuudha. p kana x bakka buustanii hojjechuus dandeessu. Kanaafuu nuti p barbaanna jechuudha. h square equal to b square plus p square jedhu kanarraa p yeroo barbaannu p square equal to h square minus b square ta'a. Kanaafuu p square wal qixa h keenya meeqadha? H keenya 10 dha. H keenya 10 square immoo meeqadha? 100 ta'a jechuudha. Minus b keenya meeqadha? 5 dha. 5 square jechuun immoo 25 ta'a jechuudha. Kanaafuu p square meeqa ta'a? P square 75 ta'a. 75 gama lamaaniinuu raadikaala jala yeroo galchinu maal ta'a? p qobaatti ta'a. p 5 radical of 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu gatiin x keenyaas maal ta'a? X ishiin kun jechuudha. Saayidiin ishii 5 radical of 3 ta'a jechuudha. Irra kan jiru immoo yoo laallu isas akkuma isa kanaatti kan isin hojjettan jechuudha. Perpendicular side dha kan barbaadamu. Kunuunsa kana tu barbaadama. Kan nuti qabnu hypotenuse side qabna. Akkasumallee base sides qabna. Kanaafuu x jechuun x square jechuun gaa 19 square hir'isuu 16 square ta'a. Akkuma irraa hojjenne kana akkuma ittiin hojjenne bis ittiin hojjettu jechuudha. Asirratti gaa x square wal qixa 19 square meeqadha? 300 fi 60 takkadha. Hir'isuu meeqaati? 16 square jechuun immoo 256 dha. Sana booda kana yeroo irraa hir'istan x square wal qixa meeqadha? 100 fi 5 ta'a.
sana booda gama lamaanii raadikaala jala galchitu x qobaatti faasii inni kun jechuudha walqixa raadikaala dhibbaa fi 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu gatiin x ishii kana meeqa ta'a? Raadikaala dhibbaa fi 5 ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan immoo c haa ilaallu. Asirratti x nu kenneeti jira. Kanas seeruma Pythagoras tiramiitiin fayyadamna. Asirratti ishiin kun hypotenuse sidein 8dha. Hypotenuse sidein 8dha. Kanaafuu 8 squarein walqixa ishiin kun meeqadha? Perpendicular side ishiin kun immoo base sideidha. Kanaafuu x square plus x square ta'a. 8 square meeqadha? 64dha. Isaan kana immoo yeroo walitti hidhatan 2 walqixettaniis 2x square ta'a. Kana booda lamaaf fidhatu gama lamaanii lamaaf fidhatu. Lamaaf yeroo hortan x square qofatu hafaa. Ishii kanas gaafartan 32 ta'a. 32 ishiin kun kana x squarein walqixa 32 ta'a. Gama lamaanii raadikaala jala galchitu. Ishiin kun square ishiin kun raadikaala kan balleessiti x qobaatti hafa. Sana booda 4 radical of 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu gatiin x 4 radical of 2 ta'a ta'e 4 radical of 2 ta'a jechuudha. Kan isa kanaas kan lamaan isaayyuu maal ta'a? 4 radical of 2 ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaan find the value of x if your answer is not an integer given in the simplest radical form. Gatii x kan nuti barbaannu. Deebiin nuti deebinu sun integerii miti sanaan maaliin keenya radical formidhaan kahaa jira. Kanaafuu gatii x yeroo barbaannu a kanarraa yeroo kaanu maal goona asitti x kana kan nuti barbaannu. X kana yeroo barbaannu maal goona asitti hojjaan isa kanaa seecheen jechuudha 24 miti. 24 kana qixa lamaanitti kan baase kun ishii kanadha. Qixa lamaanitti rooboo maal ta'a? Kuniiti achi. Ishiin kun 12 taati. 12 ta'a jechuudha asiin. Inni kunis meeqa ta'a? 12 ta'a inni kunis. Kanaafuu kan ishii kana haala ilaallu amma. Maal arganne amma? Triangle akkamii arganne? Triangle bifa akkasii arganne jechuudha. Kana jechuun as 13dha. As immoo 12dha. Ishiin kun hypotenuse sideidha. Ishiin 13 kun jechuudha hypotenuse sideidha. 12 kun immoo base sideidha jechuudha. Kan nuti barbaannu perpendicular side isa jedhu kana kan nuti barbaannu jechuudha. Kunuunsa kana kan nuti barbaannu x kana bakka bu'aa jechuudha inni immoo. Kanaafuu hypotenuse Pythagoras tiramiidhaan yeroo barbaannu hypotenuse isa kana isiniin jedheera. Ishiin kun immoo base sideidha. Base sidein meeqadha? 12dha. Amma kan nuti barbaannu ishii kana perpendicular sideidha. Perpendicular side yeroo barbaannu p squarein walqixa h square minus b squareidha. H qabna, b qabna. H keenya meeqadha? 13 squareidha. B keenya immoo 12 squareidha. Minus jennaa jechuudha. Minus 12 squarein 13 squarein meeqadha? 13 squarein dhibbaa fi 60 meeqa? 9. Hir'isu 12 squarein immoo 144. Kana irra walirraa dhufu meeqadha? 25 arganna jechuudha. Kanaafuu p squarein 25dha. Sana booda gama lamaaniin raadikaala jala galchitu jechuudha. Squarein kun raadikaala kana ni balleessiti. P qobaatti hafti. P qobaatti 25 raadikaala jala yeroo baaftan meeqadha? 5dha. Kanaafuu x ishiin kun meeqa taati jechuudha? Hojjaan ishii meeqa taati? 5 taati jechuudha. 5. Meeqa x ishiin kun?
x wal qixa 5 dha jechuudha hojjaan ishee. Inni taan immoo b haalallu b yoo barbaadan kana maal gootu akka ifa yoo sinii ta'uu baate akka positionii amma irra taa'e kanaan yoo ifa sinii ta'uu baate naannessitanii ilaaluu dandeessu. Yeroo naannessitan kana kan inni ta'u maal gootu asitti ishiin kun 4 dha. 4 dha dheerinni ishee jechuudha. C dha kaasee eega qabudha 4 dha. 4 kana immoo qixa lamaanitti baaseetii jira kun. Bakka wal qixa lamatti x'n hojjaan isaa kun bakka lamatti baaseetii jira. 2 ta'a asiinis 2 ta'a jechuudha. Yeroo kana hypotenuse side qabna. Asiin immoo base side qabna. Kan nuti barbaannu perpendicular side barbaanna jechuudha. Akkuma isa duraatti hojjettu. Maal gootu p squarein wal qixa 3 square minus 2 square ta'a. Maaliif asitti ishiin kun 2 dha jechuudha. Asitti ishiin kun maaliif inni kun hojjaan hunda walii galaasaa jechuudha. Inni kun dheerinni isaa 4 dha. Qixa lamaanitti rooboo 2 ta'a. Kanaafuu 9 square meeqadha? 9 ta'a. 3 square 9 2 square immoo 4 ta'a jechuudha. 4 kana yeroo warraa dhiftan meeqa ta'a? p square wal qixa meeqa ta'a? p square wal qixa 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu gama lamaan raadikaala jala yeroo gashitan p ni baha. p radical of 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu gatiin x keenya gatiin x ishii kana jechuudha meeqa ta'a? Radical of 5 dha jechuudha. Ittaansuudhaan immoo c irra kan jiru haalaallu. C irra kan jiru x kana yeroo barbaannu maal goona? Height isaa kana barbaaduun dirqama ta'a jechuudha. Hojjaa isaa kana h isaa kana barbaaduun dirqama ta'a jechuudha. H yeroo jedhu immoo height jechuu kiyya malee hypotenuse jechuu kiyya miti. Hypotenusiin ishii triangle ishii kanaatiif jechuudha. Ishii gara kanaatiif hypotenuse kan ta'u isa kamidha? 2 radical 5 kan ta'u hypotenuse ta'a jechuudha. Kanaaf amma nuti hojjaa ishii kana barbaaduun dirqama ta'a jechuudha. Hojjaa ishii kana kan barbaadnu triangle ishii kanarraati jechuudha. Triangle kun ishii kanarraati. Triangle ishii kanarraati. Hypotenuse isaa 2 radical 5 kan ta'e base side isaa immoo 2 kan ta'e kanarraa hojjaa isaa barbaadna jechuudha. Hojjaa isaa kana y jennee haa bakka buufan y jechuudhaan bakka buufan. Amma gaa asitti ishiin kun hypotenuse dha. Ishiin kun immoo base side dha jechuudha. Kanaafuu y squarein equal to 2 radical of 5 square minus 2 square base dha jechuudha. Ishiin kun base side dha 2 square. Kanaafuu y squarein wal qixa 2 radical 5 square meeqadha? 20 nu kenna jechuudha. Kun immoo meeqadha? Meeqa nu kenna? Minus 4 nu kenna. Y square meeqa ta'a? Y square wal qixa 16 arganna jechuudha. Sana booda gama lamaanii raadikaala jala galchitu. Asii square kun raadikaala kan ni balleessiti. Sana booda y qubaatti hafa. Y wal qixa 16 raadikaala jala yeroo baaftan meeqadha? 4. Kanaafuu hojjaa isaa kana meeqa arganne? Hojjaa ishii kana 4 arganne jechuudha. Ishii kana 4 ta'a. Erga hojjaa isaa kana arganne asii immoo base isaa qabna. Base side qabna. Inni meeqadha? 8. Asii 4 arganneera. Asii immoo ishii kana 8 arganneera. Sana booda x kana barbaaduun salphaa ta'a jechuudha. Salphata. X kun ishiin kun triangle ishii kanaatiif jechuudha. Triangle isa kana otoo hin taane triangle ishii kana otoo hin taane triangle isa kanaatiif x kun maaldha? Hypotenuse ta'a jechuudha. Kanaafuu hypotenusiin x square equal to ishii kana miti egaa ishiin kun perpendicular side dha. Ishiin kun immoo base side dha. Kanaafuu perpendicular square yennaga 4 square 4 arganneerra waan ta'eef plus ishiin kun immoo meeqadha? 8 square. Kanaafuu 16 ta'a. 4 square ishiin kun immoo 64 da'u 64. Kanaafuu
x squarein wal qixa 80 ta'a jechuudha. Sana booda gama lamaaniin raadikaala jala galchitu. Raadikaala jala galchitu square ishiin kun raadikaala kan ni balleessiti x qofaatti hafa x wal qixa raadikaala 80 ta'a jechuudha. Raadikaala 80. X ishiin kun meeqa arganna? Raadikaala 80 ta'a jechuudha.